bara akkamitti ceenee jirra ani baay'ee natti ulfaata gochaan nama yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodhaa galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu gidduu kana Ruutaa fi Abrishii lola irra jiru jechuudha. Lola addunyaa sadaffaarra jiru. Ijoollee kana namni gargar baasuuf waan inni hin goone hin jiru. Ammas immoo ijoolleen kun akka adda ba'aniif yaalii ta'aa jiru malee Abrish akka mucaa hin qabne ergitanyadha dhugaa rabbii ani jechuudha. Maaliif namallee nan beeka nama akkasii nan beeka jechuun hin danda'amu. Maaliif keessi namaa dubbifamee hin dhufu akka kitaabaadha jechuudha. Sinii galee miti. Ennaa kanaafi garuu immoo hamma arginetti miidiyaa irratti mucaan kun gisee miidiyaa irra ufeeyyuu cuucee jechuudha xiqqoodha. Dhugaa rabbii kanaafi mucaa hin qabu jechuudha. Intalli kun tidaarii masaanii gaa'iluma ijoollee kanaa diiguu fi kaffalamee fiitudha kan isheen gidduu galtee akkas gochaa jirtu jechuudha. Garuu ani gaaffii kanatti ta'e mucayyoon kun jara kanarratti kan hojjechaa jirtu irratti gaaffii kanatti ta'e mucaa amma waggaa 3dha jette mucaanii isaayyoo akka dingataan ulfaa'ee Abrishirraa jette akka dingataa hin ulfaamu itti yaadameetu ulfaama namni tokko gaafa gaa'ila dhaabbatu itti yaadeetu ala go'achuun barbaada jee ulfaa malee akka dingataa hin ulfaamu jechuudha. Kanaaf isheen garuu akka dingataatti hin ulfaa'e jettee waggaa 3 booddee uftee mucaan irraa qabdaa jettee DNA marmarsiisanii DNA sun birriidhaan qayyarame akkaan Abrish ta'ee dubbatame yaadameetti yaada dhugaa rabbii kuni garuu maaliif barbaachise dhugaa rabbii alli namaa maaliif akka kana deemsa amma kana walirratti deemaa ara basma'am yaa rabbiitti nu baraari. Dhugaa rabbii gaaffinatti uume jechuudha. Viidiyoon isaanii tokkoon isheen dabartu nan laala. Innaa kanaaf maaliif gidduu isaanii galtee akkas goota intala gabaabduu nana maal argattame gidduu isaanii galtee kana yoo goote. Dhugaa rabbii Abrishii fi Ruutaa yoo adda ba'an siif maal faayidaansaa? Maal argatta yaani birrii argattamoo maal argatta? Innaa garuu immoo gaa'ila waaqni aawee namni dhiibee jigsuu hin danda'u. Maaliif dhumarra ga'anii walitti deebi'uu danda'u booddee lafatti hafuu dandeessaa jechuudha. Akkasuma birrii ilaaltee to'a yoo ta'ellee birrii sii kennanii to'a yoo ta'ellee birriin sun borumuu danda'a. Garuu maqaan kee miidiyaa irratti maxxanfamee jira. Maqaa hin taanetu laatameefii jira mucayyoo ishee gabaabduu kana ishee mucaa Abrahaam narraa sheeraa jettee kanaaf jechuudha. Kun sobadha Abrahaam mucaan qabu.